Yooyaa harka fuunee hordoftoonni yuutuubii koo akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodhaa galata waaqayyoo. Har'as immoo wanta rifeensa keenyaaf ta'u qabaddeen dhiyaadhe jechuudha. Akkuma beekamu akka kana dura fayyadamaan ture. Har'as qabaddee dhiyaadheera. Like, subscribe akkasumas immoo share gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Muuzii tokkoo fi urgoo fi akkasumas immoo avokaadoo killee tokko qabaddee dhiyaadheera jechuudha. Isaan kana iddoo tokkotti goonee maashinichatti naqnee sana booddee daakkannee deebinee waliin ni ilaallaa jechuudha. Sagalee galaa jiruuf dhiifama. Mucayyoo silkii haasaa jirti. Guddaa dhiifama isiniin jedha. Waliin haa eegallu. Warroonni mataan keessan akka kobbadee kana dibadhaati sirreeffadhaa isiniin jechuun jaallata. Sababni isaa baay'ee gaariidha. Dhugaa waaqayyoo baay'ee gaariidhaan dibadhee fayyadamee argeera waan ta'eef jechuudha. Akkuma argaa jirtan killee keenyas kunuutti jechuudha. Muuziidha jechuudha kun immoo baay'ee gaariidha dibanni kun. Dhugaa waaqayyoo baay'ee gaariidha. Fayyadamaa warroonni mataan keessan akka koo farmiidhaan badee jechuudha. Yeroo baay'ee farmii waan hin dibadheef rifeensi koo gobbadee ture. Amma immoo naa deebi'aa jira jechuudha. Kanaaf fayyadamaa faayidaa guddaa qaba waan ta'eef isiniin jaa wiiggiirra rifeensa keenya sirreeffannee gaariidha jedhee yaadaa jechuudha. Wajjin kennamaadha jechuudha. Kan keenya garuu kan dhuunfaa keenya garuu yoo sirreeffanne bareedaadha dhugaa waaqaaf. Innaa kanaaf na faana sirreeffadhaa isiniin jedha. Marga jirtanii hunduma isaayyuu asitti naqadheen jira jechuudha. Avokaadoon koosii, killee koosii hunda isaayyuu iddoo tokkotti naqaan jira jechuudha. Warroonni isiniif mijatu itti fayyadamaa. Warroonni isiniif hin mijanne immoo bakka torbeema keessatti takkaa fayyadamaa jechuun jaalladha. Baay'ee gaariidha waan ta'eef torbee keessatti takkaama yoo fayyadamtan iyyuu gaariidhaan torbee keessatti lamas nan fayyadamaa jechuudha. Akkuma yoo wajjin naqannees jiraate torbee keessatti lama nan fayyadamaa jechuudha. Yommuu wajjin natti baay'ate immoo torbee keessatti tokko fayyadamaa jechuudha. Kanadha. Kanaaf sirriitti fayyadamaa jechuun jaalladha. Daakee ka'een walitti deebina sababni isaa sagalee waan qabuuf jechuudha. Akkuma argaa jirtan daakkadhee fixadheen jira jechuudha. Daakkadhee fixadheen jira. Kunoo na fakkaataa jechuudha. Kunoo kana fakkaataa jechuudha. Daakkadhee kuni kana fakkaata. Fayyadamaa. Rifeensa keessaniif gaariidha waan ta'eef fayyadamaa isiniin jedha. Keessattuu qalamiin kan balleesse, farmiin kan balleesse dhugaa waaqayyoo baay'ee barbaachisaadha. Kana fakkaataa jechuudha. Akkuma argaa jirtanii qibaatii immoo kanatti hin dabalaa jechuudha. Yeroo tokko daabara miilaatti hin dabalaa, yeroo tokko immoo kanatti hin dabalaa jechuudha. Kokonaatii
obboleettiin koomentii jalatti shaampuun mataa koo kukkutaa jette dhugumadha. Shaampuun kana duraanii fayyadamaa ture mataa koo baay'ee ciccira jechuudha. Vaatikaa saansilkii wanta jedhamu wantoota akkana yeroon dibadhu yeroon itti dhiqadhu hin cicciraa jechuudha. Dhumarra ijoolleen kana bitadhu naan jedhanii nan bitadhee fayyadamu argannee galee baay'ee tokko gaariidha dhugaa. Obboleettiin mataan kun ciccitaa bishaan keessa gaafa dhiqadhu gaafa jette kana fayyadamuu yoo dandeesse jechuudha. Online irra maarkeetii hundumaa irratti ni argama waan ta'eef yoo dandeesse kana bitadhuuti fayyadamii jechuudha. Koondishiniirii isaas jira kanuma fakkaata. Ani garuu abukaadoo shaampuu isaa kana qofaa fayyadama. Koondishiniirii hin fayyadamu mataa koof jechuudha. Maaliif kana waan an dibadhu kun baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaaf mataan koo yoon kana dibadhee bulee ganama dhiqadhee ni lallaafisiisaa jechuudha. Ani guyyaa dibachuuf xiqqoo ishee yeroo tokko naa mijataa yeroo tokko naa mijatu. Kanaaf halkan keessaa sa'aatii 8 yookiin immoo 7 walakkaatti dibadhaa. Ganama barii ka'een immoo dhiqadheen hojiin seenaa jechuudha. Maaliif yeroo tokko guyyaa naaf mijatu waan ta'eefidha jechuudha. Warroon akkasitti barbaadan fayyadamaa jechuun jaalladha. Akkuma argaa jirtan kun amma san daakadhee fixadhe kanaa jechuudha. Kanatti qibaatiin dabala. Qibaatii kanatti daballu baay'ee akka nu jalaa hin goggogneefidha jechuudha. Mataan keenya akka hin goggogneefidha kan nuti qibaatiitti daballu jechuudha. Kanaaf gaariidha jechuudha. Walumaa galatti gaariidha yoo itti dabaltanii jechuudha. Amma kunoo kana fakkaata jechuudha. Ani maashinii kana ofuma koo bitadhe rifeensa koo kan maatiin bira jiru otoo hin taane dhuunfaama kootti rifeensa koo kanan bitadhedha jechuudha. Maaliif nuti mana irra keessa waan jiraannuuf namni nu bira ofis hin jiru. Anaaf sarrattootatu jiraata waan ta'eef kun akkuma argaa jirtan iddoo qodaan taa'udha. Kanaaf asuma taa'aa jechuudha. Kan maatii miti jechuudha. Booddee koomentii jalatti kan rifeensaa fi kan hojii kan nyaataa tokko akka hin jenne jechuudha. Kana fakkaata kun akkuma argaa jirtanii jechuudha. Na kana fakkaata rifeensa koo immoo rifeensi koo yeroo ammaatti baay'ee tokko gaarii ta'ee jira jechuudha. Baay'ee tokko gaarii ta'ee jira akkuma argaa jirtanii. Kun waziin isaallee baay'ee namatti tolaa jechuudha. Dura akkas miti rifeensi koo. Maaliif dhugaama isaa yoo dubbanne dura akkas miti akkas namatti hin tolu jechuudha. Keessattuu iddoon kun baay'ee nama dabbara ture. Gisee akkas walitti qaban marga fakkaata iddoon kun jechuudha. Amma garuu gaariidha. Kanaaf yeroo dibattanii rifeensa keessan maasaajii godhadhaa. Akkuma argaa jirtan kunoo dibachaan jira jechuudha. Baay'ee tokko qorraadhas nama ja'a jechuudha. Ani kanan dibadhu gargar saaqeeniyaa jechuudha rifeensa koo. Kaameraan narraa. Waan boolota koo kaameraa sirreeffadhee walitti deebina.
ammas walitti deebineerra jechuudha. Akkuma argaa jirtani gargar sassaaqee ni akanan itti dibu jechuudha. Baay'ee namatti tolaa jechuudha. Baay'ee tokko das nama ajaa'iba yeroo dibatanii jechuudha. Akkuma biyyatti waan sa'aa rifeensa keenyatti dibannu akkasuma das nama ajaa'iba jechuudha. Obboloota koo gaafa dibatan kanaaf dibadhaa rifeensa keessaniif oddoo kennaa. Kan namaa waan ta'eef eegin fardaa haafuu rifeensa keenya haa sirreeffannu haa guddifannu isin jechuun jaalladha. Dhugaa dubbachuuf amma rifeensa keenya waan ga'u tokkollee hin jiru. Waan tokko hin jiru hamma kan keenyaa kan ga'u jechuudha. Maaliif kan keessan dhufee namni isinirraa fudhatu kanuma keessaniidha. Kanaaf yoo isin dheeratellee jechuudha. Kanaaf akka bakka baddaa rifeensa keessan isinii wayya. Akkuma argaa jirtan amma meesaajiin go'aa jechuudha. Akkasitti meesaajii go'aa yeroo dibattanii kaatanii jechuudha. Maaliif akka sammuun keessanii dhiigni keessanii akka wal fudhatuu fi wanta kana wajjiniin sirriitti meesaajii go'aa. Akkuma argaa jirtan lawaaziin isaa baay'ee namatti tola jechuudha. Akkuma argaa jirtan dibadheen jira jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola dhugaa rabbi. Nabakkalee jira wayyaa koo jechuudha. Akkuma argaa jirtan kunoo kana fakkaata amma dibadhee xumureen jira. Amma sa'aatiin deemeera. Viidiyoo kana kan hin gadhiisu guyyaa boriidha. Kanaaf hundumti keessanuu itti fayyadamaa rifeensa keessan sirreeffadhaa isiniin jechuun barbaada.
guyyaa tokko guyyaa lama qofaa fayyadamanii utuu hin taane rifeensa ofii jijjiirama isaa kan argan yoo baay'ate ji'a 3 ji'a 4 fayyadama. Achi jijjiirama mataa keessanii ilaaltu. Sana booddee ilaaltanii itti fuftu jechuudha. Dursa mataan gaafa sirrachuu barbaadu forforii go'ataa nama hooksisaa yeroo jechuun yeroo wal funaanee dheerachuu barbaadu jechuudha. Na akkasii dursa kan inni rifeensi namaa milikkita kan inni agarsiisu jechuudha. Ani dura akkas ture milikkinni irratti argame. Yeroo dibachuu jammaree ji'a 2 guutuu zimmi ina hooksisaa forforii go'atee booddee forforiinis narraa badee jechuudha. Amma sanarraa badee rifeensi qomoo akka gaariitti naasafisee jechuudha. Kanaaf hundumti keessan itti fayyadamaa. Faayidaa guddaa qaba isiniin jechuun barbaada. Iddoo nagaa turaa dogoggora yoon qabaadde ifa manaaf godhaa galatoomaa.